Uummataatiin hubannaa isaanii ol dabaluun barbaachisaadha. Yeroo ammatti wanni namoota gammachiisan, wanni namoota uummata hamilchiisan, onnee kennan, abdii kennan baay'eetu jira. Garuu lafa qabataa hin jiru. Wanni lafa qabate, wanni sirna dimookiraasii ijaaruudhaaf barbaachisoo ta'an lafatti mul'ataa jiran. Fakkeenyaaf namni keenya baay'ee gammadee jira. Abbaa Tsahaayyee faan, Zaraayas Gadoon faan, maal ka'uun kun gaarii. Garuu namni keenya wanni yaadachuu qabu gaafa Mangistuun dhufu gaafa Darguun dhufu qondaalota Haayile Sillaasee nama 60 bakka tokkotti rashananii uummanni Itoophiyaa baay'ee gammade. Namoota kaasuunii fi namoota achi bakka tokko irraa jijjiiruun barbaachisaa ta'e osoo jiru seeronnii fi amaloonni mootummaa state warreen 60 dhuman san akka isaan abbaa irree ta'an yookiin immoo meeshaa abbaa irree ta'an godhan sun yoo hin jijjiiramne gara sirna dimookiraasiitti yoo kan hin ce'amne taate nama kaasaa ooltee jijjiiramni dhufu hin jiru. Sirna dimookiraasii immoo fedhii nama tokkootiif guruppii tokko irratti osoo hin ta'in fedhii biyya guutuutiin koodifaayid ta'u seeratti barreeffamuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf Zaraayas Gadoon ka'uu waan gaarii. Labsiin miidiyaa ugguru sun yoo kan hin kaane taate miidiyaan walaba biyya keessa jiraachuu hin qabu. As Gadoon biraa kaaftee Olbaanaa biraa yookiin immoo Kabbadaa biraa yoo keesse it doesn't make any difference. Maaliif seerri sun ka'uu qaba osoo hin ta'in seera miidiyaa walabaa biyya keessa akka jiraatuuf gargaaruun bakka bu'amuu danda'uu qaba. Paartileen siyaasaa bayanii jiran. Paartileen siyaasaa kun yookiin immoo hogganoonni siyaasaa kun bayanii jiran. Bahuun isaanii dhugaa bilisummaa dhuunfaadhaan kennaaf. Kaayyoo uummata aangessuudha. Sirna dimookiraasiidhaa gad dhaabuu san bakkaan gahuudhaaf garuu uummata ijaaruu danda'uu qaban. Waajjiroota banachuu danda'uu qaban. Walgahii godhachuu danda'uu qaban. Labsii muddamaa keessatti socho'aa hin jiran. Labsiin muddamaa ammallee ji'a sadiitu hafee akka seeratti yoo deemamu taate inuu dheeressuu illee danda'a. Ji'a sadan kana keessatti yoo kan hin sochoone taate filannoon itti aanu caamsaa bara dhufuuti. Kana jechuun already ji'a sadii luus godhu jechuudha. Kanaafi labsiin muddamaa kaasu seeronni sirna abbaa irreetiif utubaa ta'an ka'anii seeronni sirna dimookiraasiitiif utubaa ta'an bakka buufamuu danda'uu qaban. Seeronni kun immoo kaafamuu qofa osoo hin ta'in yeroo bakka bu'an immoo kan paartiin biyya bulchu qofti godhu ta'uu osoo hin taane paartilee mormitoota hayyoota biyyaa wajjin waliin mari'achuudhaan godhuu deemsuu barbaachisa. Naagala opiniyoonni wanni isiin amma barbaaddu filannoo bara dhufuurra ija kaayattee jirti. Kanaaf advaanteejii dhaachuu barbaaddi. Advaanteejiin isiin barbaaddu maali? Paartii kaafaa'uutis haa ta'u paartilee kan miila hiitee tursiiftee ofii dura guluftee of qopheessitee deemuu barbaaddi. Fakkeenyaaf biyya keessa deemanii duula guddaa godhaa jiran. Akkas san qofa osoo hin ta'in aanaadhaan qeerroo jaajaa jedhaniit gurmeessaa jiran. For them they are organizing. Paartilee kaaniif garuu xaxanii kan deemaa jiran. Garuu rakkoo isaanitti uuma. Maaliif rakkoo isaanitti uuma? Tokko ammatti TPLF'if hiree kenna. Adaduma isaan labsiilee akkanaa kana kaasuu didaniin lafarra harkisaniin adaduma uummanni immoo itti aaraa deema. Seer-dhablummaan babal'achaa deema. Anarkiin babal'achaa deema. Sambooda counter revolutioniif karaa banaa deema akkama deeggarri jalleetti. Labsiin muddamaa kun eenyu kan fayyadaa jiru for example eenyu fayyadamaa jira? Uummanni gaafa loluu barbaade uummata dhoorgaan jiru gaafa uummanni mormuu barbaade. Garuu TPLF fi security isiitiif hiree kennaa jira. Naqamte irraa kaasii hanga Ambootti hamma Walisootitti yeroo ammaatitti halkan uummanni gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Wattaaddaroonni TPLF fi dahannatiin isaanii qeerroo fakkaatanii, uummata goolessuu, uummata saamuu, ajjeesuun itti hammaatee deemaa jira. Amma yeroo haasofnu kanatti Naqamteetti rakkoo jira jechuudha. Kuni maal uuma? Lawlessness guddata deema. Seera dhablummaan guddata deema. Hireen gara sirna dimookiraasiitti ce'uudhaaf qaban sun waan hammaatuuf hiree lama qabattee jechuudha biyyoota. Yookaan dahannatii fi makalaakaa TPLF wajjin wal taate bilisummaa hanga ammaa mul'ate kana cufuudhaan gara sirna abbaa irreetitti ol ceesisu. Yookiin immoo eega deeggarsi uummataa jalaa dhoo'ee badee booda TPLF'tti bu'a jettee aangoo irraa fonqolchiisuudhaaf deemti. Fakkeenyaaf maal wanni ta'aa jiru? Miidhaan roorroon uummata Amaaraatirra jiraattota Amaaraa godinoota adda addaa Oromiyaa keessaa fi Beenishaangulitti jiranatti fudhatamaa jiru kun this is orchestrated by the state. Saffisaan gara sirna dimookiraasiitti yoo kan hin ceesifne taate mormitoota wajjin walii galanii gara filannoo itti aanuuf yoo kan hin qophoofne taate state security fi qaamoleen biisuun gara dimookiraasiitti akka hin ceene barbaadan hiree akka argatan karaa banaati kan deemamu. Ji'a lama westi godhanii jiran qisaasanii jiran ji'oota biraa immoo of jalaa qisaasuu hin qaban. Kanarratti dhugatti gama paartii biyya bulchuutiin keessattuu paartii biyya bulchuu gaa jennu hundarraa abdiin qabnu opiniyoorraa abdiin kan ture gama opiniyootiin hanga ammatti
dhugaa waan gaggaarii waan uummata mirkaansu tokko tokko argaa jirta. Waan garuu sirna dimokiraasii ceesisuudhaaf barbaachisoo ta'an jechuunis seerota sirna dimokiraasii utubaatiif gufuu ta'an kaasanii kanneen dimokiraasiidhaaf ta'an lafa kaayuu irratti homaa hojjetan jiran. Paartilee mormitoota opiiniyoon ji'a 4 eega paartilee biyya alaa jiran wajjin hunda wajjin galchinee haasofna yan. Takki tokko kan godhan ODF hin galidha. Isaan wajjinu ODF wajjinu waan sirna tokko haasofne. Galaa jedhanii hayyamaniif malee waan tokko waliin haasofne. OFC wajjin mariin tokko hin godhamne. Kanaaf yeroon akka malee xiqqeessamaa kan jiru gama paartii opposiitioniitiin isaanillee serious ta'uu danda'uu qaban. Ciitaa'aniituma OPDO fi IHADEG akka dimokiraasiitti ceesan eeguu osoo hin taane Jawar paartii mormitoota ammatti dabarraa gara dhumaatti waan ta'eef yaada kee guduunfadha. Ayyee sa'aan waan deemaa jiruu fi wanni guddaan ta'uu qabu gama paartii biyya bulchuutiin keessattuu riiformist warri jennuun warri jijjiirama barbaanna. Karaan isaantu mootee as ba'ee beeke mormiin cimaan IHADEG keessa godhame warri ukkaamsaa deemnaa biyya san dhiitaa deemna duudhaa akka godhan dhiibamanii lakki ummata kan sossobaa ummata kan ofirraa sossobaa deemuu qabu warri jiru riiformist warra jaantu gara fuulduraatti ba'e. Haa taatu garuu yoo ummata isaan asiin gahee fi abdii itti horan kana gara sirna dimokiraasii ceesisuudhaaf tarkaanfii qabatamaa fudhachuu kan hin eegalle taate ummanni kun deeggarsi ummataa kun jalaa dhabama sirni isaan kaleerra aanan sun immoo deebi'ee akka isaan kuffisu hiree ofitti banaa jiran.